Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii baga jiraattan jirruftis alhamdulillah. Akkasumas warreen amantaa biraa shamaa harka fuunee akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirrufti alhamdulillah isinin jechaa salaamtaan tiyya ta'oonni irraa buqqaate bakka jirtanitti isin haala qabdu. Eegaa kun warraan tana viidiyoo haariyaatii walitti dhiibnee jirra vlog haariyaatiin jechuudha. Annu akkuma beekutti akkuma laaltanitti hojjechuu jira. Hirriibaa illeen kan yeroo san fakkeessumaa fi garuu akkasii taphattootaa fi hordoftoota kiyyaa hirriibaa keenyaan bakkuma jirtutti bakkuma rafuu jirtutti dhiisee akkasitti ani immoo maxbaqa seenee naddafuu jira jechuudha. Manallee mana duraanii ni jijjiirannee sanumaafuu manni kun waan haaraa ta'eef hedduullee keessan beenu bas dhalaan keessummaan qabdu jedhanii saniifuu namuu rafuu jira anillee dalagachuutti hin jira jechuudhaan hanga ganama subiin hin ka'e ganama subii keetii mana ifirraa naddafuu jira walii galan. Innaa kun akkuma agartanii sallaa kiyyaa dhiqadhee amma meeshaa dhiqu jira. Akkasiin isin daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa hedduu takka walii yaadnee hedduu takka walii irraa banne namallee barbaaddan immoo isin harkee jira akkam akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa dhagaa warri chaanaala kanaaf ammallee maatii hin taane subscribe godhuudhaan chaanaala kanaaf maatii taane isin jaa warri immoo duraan maatii taatanii jirtan subscribe gootanii jirtan viidiyoo kana like share gochuudhaan namoota biraan akka goonaaf godhan isin jaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya akkasii wallahi jirra alhamdulillah dalgumaan nu bachiisee malee numa jirra gista akka takka immoo kun akkanatti vlog isin maruudhaaf fedhii qabna na isinillee akka like godhuudhaan subscribe godhuudhaan na gargaartan abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Hangana jidduutti anuma meeshaa dhiqu jiru anaa meeshaa waliin dhufu jiru dhageesse hirriibaa kaatee dhufte. Innaa kaatee dhuftee kun nama bakka maxbaqa keessa waliin deddeemu jirra walii gal jechuudha. Wallahi alhamdulillah. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa mana duraanii isaan xiqqoo abbaa manaatii waliin taane saanumaa fi mana duraanii isaan jijjiiree mana haariyaa seenee innaa bakka saabudamuu ijoollee walii wal arguun qaba waan ta'eef hedduu jarjaraanii waa dalagaa ture ganamaaniin ka'e innaa dura mana kiyya firraa tolcheetiin qalbii takkaan ifirraa deemu jeetiin ganamaan ka'e mana tolchee waan na feesisu mana keessatti jaayiza godhachuu jira. Mee waa hundaaf waan xumura viidiyoo kanaa na faana turaan isinin jaa silaa sagalee tana jala qabu baadhee sagaluma noormaalii viidiyoon itti waraabessinee gadhiise gurri keessan hundi keessan dhukkubsattanii manaa kimaa seenuun ooltan meeshaa waliin dha'ee silaa agartan of almee mama maxbaqa naddafu jira. Maxbaqa kalaasaam maxbaqni waan hedduu artiin wasaqa taateef qoshaashaas waan qabduuf jecha bishaanillee waan qabduuf jecha niyaanis laalamee dalagaa niyaan laala anaan ga'isin akkana gootu kan yeroo san irra akkasne waan dalagaa jiruuf jecha xurii bishaanii fi kana dura bakka takkatti irraa shaffaateetiin deebi'ee dhiqa jeetiin dura wasaqa irraa guutuu liqqabu jira. Manni nama harkadhee illee uumaan jiru bareedaadha alhamdulillah hedduu saamaan miti. Mana namaarra dhaabbachuu fuula namaarra dhaabbachuu irra goojoo fi xiqqoo sanumaatu caala. Saniifuu kun alhamdulillah manuma akka yaada kiyyaattiin harkadhee jeetiin abdii qaba. Akkuma beekamutti ani meeshaa gaafa silaa abbaa manaa kiyyaa waliin adda baaneessa meeshaa hunda gurguree ture jarjaree minaamin jechuudha. Innaa bakka meeshuma takka wanguma xiqqaa takka malee hedduun qabu. Meeshaan gaan qabu isaan dhiqadhee amma maxbaqa dhiqutti seeneetiin jira saabunatti rooshe. Amma walii faahsiin miti akka ajaa'iba dalaguu ta'e manumaa rabaa godha. Angisee niin dalaga jeestiin qabu dhugaa niin dalaga jennaan namaan dalaga. Innaa akkasii kun uummanni nuyi waan kaanii yeroo kana akkasii mana walii qulqulleessuu jira. Fakkeenyaaf ijoollee Oromoo waliin galanii ijoollee Oromoo jira. Innaa anillee akkasuma ijoollee Oromoo sanumaa waliin galan kurfata kan qaba hundi kurfaa qaba kaan kurfaa lama qaba. Akkasiin isin daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kun sirriitti fooxaan uffannee qaamni kiyya hundi akkatti mul'ata rabbinatti araaramu rabbinatti naaf adiisu malee maaliin jaamiti salaame. Bakka gurraatti tana gartanii sirriitti naddaftanii naan jeena dachuma isaarraa bakki tumti qofa fottoktuudha.
يعني maal jaanisa afaan oromootiin ardiin tun ardiillee miti afaan oromootiin maal jaaniin astafurlaa waligala bakkattoon tun balaatni isaa cabaadha. Bakki gurraachi kun hawwasa kana seetiin yeroo dura hedduu faasaa ture. Garuu hin taane leennoo balaa tomaatoo cabaa waan akkasiitiin isin jaataa wattoota firtoota sokiyya kunnoon yaanis akkuma agartanitti achiifiif kophaa dalagachuu jirti. Kobeeti ol qabdee qaqqabdee achi geessitee maal goote እና bishaan akkuma isin jee waan kiyyan taane bishaan nama hundaatu bakka bakkatti deebisee akkasii bakka maqsalaallee saffee fixeetiin jira amma maxbaqa fixeetiin hammaamaa fi saalaatti biruu deema. Saalaan isaa akkuma agartan kana garuu yeroo dhiquu isiniif hin mul'isu leennoo naamichoo hin ifaan hin jiru. Warri hedduu takkana dhaga'ame sila agartan bakka tanatti akkuma isin jee manni haariyaa እና sitaara hidhuun hedduu natti ulfaate akka mana biraa sonte manni kun xiqqoo mushkilaa qaba isin kun isin joo mushkilaa akkasii osoo hin ta'in bakka hadiida sila sitaara hadiida keessa neexee itti ol fannistu hin jiru ol baatee hiita malee akkasumas lamnis hin jiru. Gandaa fi saariyaa manaa fi saariyaa waan hin godhu wallaalee jira ittuma dhiiseetiin. Kuchuun yaana xafu eegalee bakka kuchuu karaarraa kaasuu eegalee tuuriizimaalis addaan wanta addaan guruu jira. Mana kana eedumatti galee subhaanallah eedumatti galee anna eeda yaani fakkeenyaaf viidiyoon kun kan isin gaddeessu har'a ta'uu boortoo yoo makkateen beeku guyyumaan dandee dhiqqoolee guyyuma sanii gaddeessa. Anna akkasiin isin jaata wattoota fi hordoftoota kiyyaa amma bakka karaa korfaa kiyyan adda fuuteen achis gala seeni faxaraa nyaanni beekaa. Nihaanis kaatee jirti nihaaniif leeftaran koon himchooti jaallamee garuu እና በቃ amma karaa korfaan adda fuuti waa hundarraa jijjiirree maal gooneeti uffatallee dhiqoo naman barbaada ture. Bas akkuma isin jootti qadaa nama bira deemaa yeroo qadaa geelee teetaniin akkaan jaaladha akkaan kabajjoota akka biraan deemee achi ooluu deemaa. በነገራችን ላይ ጁማ ሙባረክ አድርጉ ያን ጀመታ ጉያና ቪዲዮ ከናውራ ቡጁሩ ስላ ጀመታ ሰኒፉ በቃ ጉያ ጀመታ ዋኒን ረፍቴ ካቦፍ ሄሪዮታ ከየብራ ደካ ሰሙት የባር ሳይፊ ፊሌ በኋላ አከስማን ስንጃታ ወቶታ ፍርዶታ ተከያ ሜ ወሪ ኢላማ ጫልጃኒ ነደገፈቱ ጅርታን ተካሞ ጫልጀተኒ ቪዲዮ ከናውሶ ላይክ ጎዲን ሰብስክራይብ ጎዲን ሼር ጎዲን ጫልጀተኒ ዳዎቹ ጅርታን me huma isin raani raatuti akkan isin jee subscribe like share godhaadha. Viidiyoon kun akka nama hedduu biraan dhaqqaboonnaa godhaan isin jaata wattoota kiyya akkasii yaada keessanillee karaa koomentiitiin ibsadhaa. Viidiyoo akkamii akkan isin dalaguu feetanii viidiyoo maraatummaa akkan isin dalaguu akkan feene abdii guutuun qaba. Ana viidiyoo akkanaaf vlog marri yoo barbaadan viidiyoo nama gaafii fi deebii irratti naman isin dhiyeessu kabar baadanii jiraate asila katama ani gorsa namaani fudhadhaa fi taayida namaani fudhadhaa. Ani waan mahamtu ni fudhanne malee gorsa namaani fudhadhaan isin jaala wattoota fi hordoftoota kiyya. Akkasii kunoo viidiyoon keenya karaa jidduutti achi wanni jannee jira achi tarkaanfannee jirra. Kunoo bakka amma mana ifirraa fi toofiin deema. yeroo idaaslan naddafeetumaan ittuma seenee naddafeetiin seenee bas meeshaa ol guuruu kanaa waliin xiqqoof jaachumaan rafii wantan tolchanii sanumaaf irra deebi'e እና waan gabboo deemuuf isaan gisee manarraa gabboo deemu mana hedduu tolchee gabboo natti tola beetanii akkasiin isin jaahati ilmoo moo dirqama manneesi yaani namni ilmoo qabu ilmoo ganneeti akka nama yeroo singilii takka ammoo jaarsaa fi jaartii qofatti manni kenna deefa siin ta'u yoo guyyaatti gisee lama gisee sadii faana dabarsuu feesisaa ilmoo booyima gaganneeti walumaa galatti mana keessatti tuyyatuun akkasii tanamaa tana garuun beekaani. Ana mi namni tokko maalaan jaabeeta sagaleen teetuun sagalee dhiiraa fakkaatti naan jaan dhugaan sagaleen tee sagalee dhiiraa fakkaatti mee naa hima akkasii bakka amma firaasha lameenuu walitti tottolchee waliin dhee biraa deemuu deema. Yooniin dandee giseen achidha kullee hiriyoota kiyya bira yeroo hunda kullee viidiyoo achitti qo'an akka aflaa waan godhaniif jecha laalamee
waan akka aflaamaan godhaniif jecha wantaan godhaa isiniif waraaba yoon dandeenye immoo narra laalinaan isin jaa hunolaa aannan michooti maali walumaa galatti eedagzeen fidu tanuma rabbiiti numa arafu numa olumaa seenu bammiidhu dhageessanii akkasuma goonii biraa kunni amman tanammoo ifirraa xareenee waan hunda tottolchinee rattabnee deemna jenneeti akkasiin isin jaatawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa hanga xumura viidiyoo kanaan afaan turaan isin jaa silaa muuziqaallee isiniif jala qabi'aanumatti tola bas na dabbare akkasii kun malee firaat argee fiteen yaan irraa illee jijjiiree rifeensa isiitillee mushitee fi amma faxara godhuudhaan achi dabre garuu bakka kana silaa sagalee jalaa qabe dhugaa gista kamee akkatiin anaafin yaanuma isin laala waan biraa laalee naati yeroo biraa kan rifeensa isii dirqiidhaan irraa mushuta hordoftootaa fi daawwattoota kayyoo kun amma mushuta kiyya fuutee aanaaf isin mushuta adda qabna yaani fakkeenyaaf dhugaadha ilmoo dagaruu mushuta yaani waan hunda adda qabna akka uffataas adda qabna waan adda qabna amma mushuta kiyya fuutee rifeensaanii fudhadha jettee bar rifeensaan tirkeen tolcheef kan rifeensa kiyya balleessu malee jette ani fi tiyaafuu shunkurtaan na gubee amma isii waliin lola ajaa'ibaa keessa jirra aariyee boochise amma biraa dhufe amma booyaa anaa dhuftee obsaa garaan nyaatti bas ilmoon gista kata kanammoo darartii kisee si darartummaa harka keessa numaan kun tuxaan kijibu laalaa kun amma booyuu jirti irraan fuudhee maaliif ni beeytanii ni nyaatti afaan kaayyatti booda immoo booda afaffaatti dhufa anis booyinsiisii nan dandeessisu akkana akkasii jeebaan irraa isinii himuun qofa bakka ammaan sosobachuu malee waan biraa waan takka yaani anti yoos ni hunustu farkiseen sosobuun dhaala dalagumma ilmu yeroo akkanaa tana yeroo anaa faxara dalagu jiru fan faxara nyaanni anaa jarjara qabu yaa'ina gootu walaas dubbii siin danda'u dhugaan isinii hima akkas daawwattootaa fi hordoftoota kiyya naami like godhaa viidiyoo like godhaa laala tamam allee xiqqoomee hafuura baafadhee walitti deemnaan isin hangasuu viidiyoo kana guutuu isaa laalaa waan irraa barattan jala naaf kaayaa yaada keessan koomentii keessan ammas gorsa keessan karaa koomeentiitiin naa ibsaan isin jaa akkasii daawwattoota kiyyaa xiqqoo buuta walitti deebinu ta'a. يلا نزولي تشتيم اي بين هان اي السلام عليكم زين قولي السلام عليكم السلام عليكم زين يلا بسم الله هيا له guys كل برد عندي الساعة كم الساعة أنا ممكن أقول حمام بسرعة سينا بردنا سيتاني ها قال صار تلفوني لما اللي سون بربادو سايقري وتين جران مامو اللي سجى خلاص ايش في ما عندنا التفت السلام عليكم بين
kun walitti deebinee jirra. Amma nihaan qaamarraa dhiqeetiin jira. Yeroo biraa gisee qaamarraa dhiqu viidiyoo irraa waraaba ture. Garuu ammaan tana viidiyoo irraa waraabuu dhiiseetiin jira. Maaliidhaaf akkuma isin jetti hankoorsaa namaa ni fudhadha. Waanuma hamtuu yaada negeetiif ta'een qofa namarraa hin fuudhanne malee waan nagee hawaasa laana fayyadu irraa hin fudhadha. Namallee ittiin kabajaa jechuu barbaadeeti. Innaa kun bakka amma qaamarraa dhiqee uffata isitti uffisee minaamin gabboo deemna. Innaa akkuma viidiyoon kun kaarraa hedduullee waan yeroo biraatiin adda hin qabu gabbooma keenyaa fi manaariyaa jijjiirachuu keenya. Akkuma yeroo gaddaa fi gammachuu keenya isinii waliin qoddannutti gisee waan haaraa jiraatellee akkasumatti isinii waliin qoddanna jenneeti. Amma gaanaaf ni ana akkuma beekamutti rifeensa kanan sirraa hin tolchu narraan tolchitu sirraa hin tolchu narraan tolchitu dirqeedhaan lafa wal qabnee akkasirraa tolchuu jira. Intees wannu manaa yamtu rifeensa tokkoon hin dandeessu. Banagaraachila viidiyoo kanatti aanutti zayita rifeensa namaa dheeressu hojjadheetiin jira. Isiniif hin qadheessa. Naa hundi keessanuu akka laaltan abdiin qabaa akka laaltan irraa fayyadamtan. Abdiin qabaa nihaan amma akkuma agartanitti bakka kanatti mooluu qabdi akkuma abbaa isitti mooluu guzeen isin jooti korfeensi seenaadha. Naa bakka akkasiin isin jaanta wantoota kiyya. Bakka kana fillee akka agartanitti rifeensi duraa kun tokko biqiluu fi jira zayita naan fayyadamu. Kunoo ammaan tana deemu jirraa ni kana tura deemte. Nihaan laayisa kunnoola mana fakkaata kana keessa jiraanna. Hotillee deemu jirraa nihaan isinii mul'atte haali sallimii adeemu. Yalla gaayis kunoo filoo keenya karraa kana fakkaata. Inshallah yooniin bakka deemu sanirraa dhaqqabee isinii waraabee yoonii waraabne immoo